Jira jirtuu kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyyaa akkam nagaa keessanii fayyadaa jirtanis ni joodu yeroo ammaa tana qabatees itti addatiin jira. Mootummaan Somaalilaandii kan ammaa Abdullahi yeroo guyyaarraan tanaa Israa'el seenuun isaa dhagahameeti jira. Israa'el seenuudhaan guyyaarraan tanaa simannaan hawaan isaafis taasifamuu gara fuula miidiyaa isaatiin mirkaneesseeti jira. Mootummaan Somaalilaandii yeroo guyyaarraan tanaa wayitama achi ga'utti magaalaa guddittii Israa'el Tel Aviivitti simannaa ho'aa Isaaq Heerzogiin taasifamuu fi mirkanaa'eeti jira. Isaaq Heerzog mootummaan biyyattiidhaa biyyoota garaagaraatiin waliin ta'uun Somaalilaandiif beekumtii akka kennu jechuus beeksiseeti ture. Kanaan durattiinis immoo Somaalilaandiif kan beekumtii kennitee turte. Israa'el amma immoo guyyaarraan tanaa yeroo jalqabaatiif mootummaan Somaalilaandii imaluudhaan guyyaarraan tanaa achitti argama. Garuu immoo achitti argamuu isaa kanaanis seenaadhaa fi taatee takka hin hojjetamin kan inni hojjeteetu jira. Kanneen keessaayis seenaawwan hedduun inni hojjetee fi kan inni hin hojjetamin keessa mootummaa Musliimaa kan yeroo jalqabaatiif magaalaa guddittii Jerusalem keessatti imbaasii mataa ofii banachuudhaaf qophiirra jiraachuun mul'ata. Imbaasiin isaanii kan Jerusalem keessatti banamu tun Jerusalem lafa Israa'el humnaan Falastiinota irraa fudhatte ta'uudhaatu mirkanaa'ee jira. Mootummaan Islaamaa kan yeroo hedduudhaaf biyyattii sanitti hin imalin kanaafi mootummaa Masrii kan gaafa ammaan duraatti tokko ta'uu isaatii mul'ata. Garuu immoo mootummoonni addunyaa biyyoota Musliimaa marti imalanii isaanii achitti hin geggeessan. Kanarraan immoo gara seenaa isaatti deebina. Akkana jechuudhaan fuula miidiyaa isaa irratti kan barreessu ta'e. Uummata biyyaa fi shiibii biyyattiitiifis akkasumas shiibii biyyoota Israa'el maraafuu baga gammaddan jechuudhaan dubbatanii turan. Kanaanis mootummaan uummanni keenya waan ammaan tanarraan tanaas hin geenye jirru kanaafis tarkaanfii guddaadhaa fi dadhabina hedduu keessatti tattaafannee armaan geenyeeti jira. Somaalilaandiin immoo garuu biyya ta'uudhaaf qophii taphaatii jirti jechuun hima. Garuutu immoo yeroo hedduudhaafis akka beekumtii argannuuf biyyoota hedduu waliinis marii garaagaraas geggeessaati ture. Kanaafuu dadhabbii keenya sana galmaan gahuudhaaf nutis tarkaanfii fudhannee jirru kanaas itti fufuudha qabna. Uummanni keenya gammachuudhaan ta'anii eeggachuudha qaban jechuudhaan himu. Garuutu immoo yeroo ammaan duraatii fi yeroo ammaatittis yeroo harkannee jirru sanattis itti fayyadamnee akkaanii fi mirga biyyattii teenya eegsifannu jechuun hima. Shiibiin biyyattii biyya Rippaabilikaan Somaalilaand akkaaniif gammachuudhaa fi kabajaan biyyattii isaanii jiraatan jedha. Garuutu immoo biyyattiin Somaalilaandii jedhamtu kun beekumtii akka hin arganneef Soomaaliyaan yeroo hedduuf tarkaanfii guddaa fudhachaatti turte. Sababii isiin tarkaanfii kana fudhattuufis immoo biyyoota Afrikaadhaatti dabalamuu dadhabuudhaa kan ka'e waggaa 35 booda mootummaan isaanii kan jalqabaate. Kan biyya namaatitti biyya ollaadhaatitti alaabaa Somaalilaandii ol kaasee ol dhaabee Abdirahmaan Irroodha. Biyyoota hedduu keessa immoo ammaan duraatiif kan deddeemaa turan marti guyyaa tokkoof alaabaa isaanii dhaabanii mul'isanii hin beekan. Kun immoo alaabaa mataa isaanii ol dhaabuudhaan simannaan hawaan haala kanaan isaaniif taasifama. Kanaan baga nagaan dhufte jechuun gara biyya isaaniitti Yahudoonni simachaatti jiran. Simannaa isaaf taasifamaa jiru kana ilaalchisuudha. Soomaaliyaan immoo gadda guddaa itti dhagahame ibsaatii turte. Nuti biyyattii Somaalilaand jedhamu nutirraayis immoo garuu biyya takka jechuun isaan ibsan. Garuu immoo yeroo ammaan tanaatiif fedhanii Somaalilaandiiniif isaan wal dhabdeen isaanii jajjabaachaa tureefis isaanis Soomaaliyaa jalaa bahuun Israa'elitti hidhaatan. Mootummaan Somaalilaandii yeroo ammaan tanaatiif dhaquun isaa kun isa jalqabaatii miti. Yeroo ammaan duraatiif immoo daawwannaadhaan dhaqeeti ture. Ergaaniif dhaqeenis booda immoo garuu ibsa tokko osoo hin kennin hafe. Ammaaf immoo yeroo lammaffaaf dhaqee achitti argama. Simannaa isaa kanarratti hooggantoonni biyyoota lameenii wal arguudhaan dubbatanii jiru. Ministeera dhimma alaatii fi akkasumas dubbii himaa mootummaadhaatii fi akkasumas ministeera haqaa marti isaanii achirratti argama. Pirezidaantiin Israa'el immoo garuutu Isaaq Heerzog gara isaaniitiin Somaalilaandiin baga nagaan dhufte gara biyya teenyaa jechuun simannaa ho'aadhaan isa simatan. Simannaa kanaatiin keessatti immoo biyyattiin yeroo jalqaba duraatiifis beekumtii Somaalilaandiidhaaf kennitee jirtus isii ta'uudhaatu mirkana. Isaan immoo garuu gara dippiloomaasiitii fi akkasumas gara jireenyaatii fi gara hojii adda addaa wal jijjiiruun Israa'el waliin hojjechuudhaaf qophii qabnaa jechuudhaas simanii jiru. Mootummaan Somaalilaandii Abdirahmaan Irroon guyyaarraan tanaa miidiyaa addunyaa qabatee harkaa qaba. Taateen inni gaafa ammaan duree irratti kaasee tures har'aas kaafamee jira. Yeroo hundaafuu taanaan kan boca dhabdee hin beekin Somaalilaandiin yeroon gara yerootti hoonyi isii itti fufeeti jira.
Guyyaa irraa immoo Jaappaanii fi inni Soomaalilandi irraa xiyyaaraan balali'ee Tel Aviv seenuttis simannaan isaa erga taasifameen booda Soomaaliyaa waca eegalchiiftee jirti. Biyyoonni Yahudootaa kun waan haalaan uummata Musliimaa miidhaa gurguddaa irra geessaniif Afrikaa fi biyyoonni Musliimaa maratinis hin jaalatan. Garuutu immoo biyyoonni isaan kana jaalatanii fi isaanii wajjiniin hariiroo cimaa qabanis Somaalilaandiif beekumtii kennuudhaaf akka tattaaffii godhan jechuuf waamicha dhiyeessitee turte. Israa'el gara kanaan haa dubbattu malee garuu Soomaaliyaan nutiin alatti beekumtii argachuu hin dandeessu. Somaalilaandiin jechuun ibsaadhaa jiran. Mootummaan Somaalilaandii immoo taateen inni ammaan tana hojjetee fi seenaan jabaan inni hojjete waa tokkoo fi lama irratti kan mul'atu. Tokkoffaan alaabaa biyyattii addunyaa maratti mul'iseeti jira. Kanatti aansuun immoo imbaasii jalqabaatiifis magaalaa Jerusalem keessatti akkaaniif isaaniif banamtus qophii xumureeti jire. Imbaasiin kun immoo waraqaa hayyama isaa fudhatee duruu gara Tel Aviv seenuudhaan achitti argama. Garuutu immoo yeroo kanaatiifis immoo simannaan ho'aadhaan gadi ba'anii waraanaaf eegdan kan mootummaa kana simatan isaatu dura. Mootummoota biyyoota biraatitti simannaan haala kanaan simatamu hin jiru. Biyyoota hedduu kan deemaa ture keessatti isaati haala kanaan simatamuun mootummoonni biyyattii sana guutuu waan beekumtii hin qabneef alaabaa isaaniitis dhaabanii hin mul'isan. Amma immoo alaabaanis dhaabbattee mootummaanis haala ajaa'ibsiisaa ta'een simatamaati jira. Biyyoonni hedduun immoo har'aan tana oduudhaa fi ajandaa guddaa dubbiin isaanii kun itti taateeti. Soomaaliyaaf immoo mata dhukkubbii cimtuu itti ta'eeti jira. Taatee kanaanis wal qabsiisee biyyoonni hedduun kunni ajaa'ibsiifatan kun immoo baga gammadan jiran. Soomaaliyaan immoo kana irratti gariin qishnaa godhanii gariin koflaati jiru. Taateen akkanaa kun biyyoota hedduu keessattis ni hojjetama jettee ni yaadda. Yookaan ta'u ta'e laayik sheer sabiskiraayib godhiitii faana turtii taasise. Oduu biraatiinis immoo hanga itti fufuutti qophii keenyaa kan biraatis nu waliin hordofe.